raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundattaa qaqqabu jecha oduu guyyaa har'aa isin dhageessisaa jalqaba irrattis hangafoota oduu. Manguddoon Shaashamannee ilmi isaanii wabuutti makamuun shakkame tokko qaamolee mootummaatiin hidhaman. Waraanni mootummaa Sooddoo Daacciitti manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gube. Kanneenii fi kanneen biroo kan isin biraan gahu an Iftuu Galataati. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti manguddoon aaddee Boshoo Wariisaa jedhaman ilma keetuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun qaamolee mootummaatiin hidhamuun dhaga'ame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar Shaashamanneerraa akka ibsanitti qaamoleen mootummaa magaalaa Shaashamanneetti argaman ilma keetuu bosona seenee mootummaa keenya lolaa jira jechuun dubartii manguddoo waa'ee siyaasaa hin beekne aaddee Boshoo Wariisaa amajjii 8 bara 2024 ukkaamsanii hidhaniiru. Manguddoon kun dhimma siyaasaa tokkollee hin beekan kan jedhan maddi keenya sababa haadha ta'aniif qofa mana hidhaatti galchanii dararaa jiraachuu dubbatu. Maddi kun akka eeranitti ilmi aaddee Boshoo nama umuriinsaa 25 olii yoo ta'u siyaasa barbaadee mormuufis ta'ee deeggaruuf nama ga'ina qabuuf faatisaa itti gaafatamtuu ta'uu hin malle yakkamtuu taasisuun qabanii hidhan. Deeggartootaa fi dabballoota shanii qulqulleessina sababa jedhuun godinicha keessatti caasaaleen mootummaa duula gaggeessaa jiraachuu kan dubbatan maddi kun qonnaan bultoota godinichaa hedduu ukkaamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Magaalaa Shaashamannee keessaa sababa kanaan namoonni baay'een qabamanii hidhamullee eeraniiru. Akka isaan himanitti dargaggoonni manguddoonni fi hojjettoonni mootummaallee shakkii shanee waliin hojjettu jedhuun qabanii hidhaniiru. Qaamonni aanaalee godinichaa adda addaa keessaa qabamanii magaalaa Shaashamanneetti geeffamanis buufata poolisii magaalaa Shaashamannee bakka 81 jedhamee beekamutti hidhamanii dararamuu irratti argamu. Gandoota baadiyyaa hedduu keessatti mana jireenyaa qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessaa uummaticha qeerraa buqqisuun hari'aa kan jiran yoo ta'u namoota nagaa dhimma siyaasaa waliin hariiroo homaatu hin qabne hedduu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun ajjeesaa hidhaa fi doorsisaa jiru. Uummanni godinichaa gidiraa takkaa argee hin beekne argaa jiraas jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e akkuma waraana mootummaatti meeshaa hidhatee deema kan jedhan namni kun sodaa waboo waan qabaniif waraanicha dhiisanii uummata nagaa irratti xiyyeeffatanii jedhan. Boruu Lataatu qindeesse. Oduu ittaanuun waraanni mootummaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daacciitti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessuun himame. Maddeen aanaa Sooddoo Daaccii raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa amajjii 9 bara 2024 aanaa Sooddoo Daaccii ganda gaalaa moollichaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeesseera. Waraanni mootummaa qabata sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun aanicha ganda gaalaa moollichaa jedhamtu bobba'uun manneen jiraattotaa kana akkaataa ammeenyaan guutameen ibiddaan gubuu himanii qonnaan bultoonni manneen jireenyaa isaanii gubates obbo Warquu Iddoo, obbo Lammaa Baqqalaa, obbo Saaxoo Haayiluu, obbo Illoo Baacaa fi Taaddee Gonjobaa ta'uu eeran. Waraanichi obbo Warquu Iddoo jalaa manneen jireenyaa 2 midhaan tuullaan oobdii gubbaa turee fi qabeenya mana keessaa ture guutuu waliin barbadeessuu madditti kanneen namoota biroos qabeenya mana keessa ture waliin guutummaatti mancaasuu maddi kun ragaa bahu. Waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kana karaa agarsiisuun gara gandichaa kan imalchiise milishoota aanichaa ta'uu
namni kun dubbatanii milishoota immoo kaabinoota aanaatu qindeessuun garasitti bobbaasee jedhan. Namoonni manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubate kunneen hojii qonnaa irratti bobba'an irratti hundaa'uun jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffachuu malee dhimma siyaasaa tokkollee quba hin qaban kan jedhan namni kun shira caasaa kaabinoota aanichaatiin qabeenyi isaanii barbadaa'ee jedhan. Hariiroon isaan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaban hin jiru kan jedhan namni kun sababuma waraanni bilisummaa Oromoo ganda sana keessa socho'aa jiruuf tarkaanfii kanarratti fudhatanii jedhan. Qonnaan bultoonni kunneen hundi maatii qabaachuun wal qabate maatiin rakkoo hammaataa keessatti kufuuf akka jiru himan jechuun kan gabaase Boruu Lataati. Oduu har'aa xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa addatti Oromoon Somaalilaand jiraatan miidhamaa jiraachuun ibsame. Waliigalteen qooddii ulaa galaanaa mootummaan Itoophiyaa fi Somaalilaand dhiyeenyaan taasisan garii uummata Somaalilaand dheekkamsiisuu isaatiin lammiilee Itoophiyaa Somaalilaand keessa jiraatan addatti hawaasa Oromoo irratti miidhaan gaggeeffamaa jiraachuu BBC'n Afaan Oromoo gabaase. BBC'n Afaan Oromoo gaggeessaa baqattoota Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan waabeffachuun guyyaa dheengaddaa akka gabaasetti guyyaa Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantiin Somaalilaand waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessan jedhamee booda lammiileen Itoophiyaa addatti hawaasni Oromoo bakka jiraatu miidhaa gurguddaa keessummeessaa jira. Bakka bu'aa baqattoota gaanfa Afrikaa bahaa fi giddugala Afrikaa Ibsaa Alishoo Habib BBC Afaan Oromootti yoo himan gaafa oduun waliigaltee kun dhagahame uummanni Somaalilaand haalaan bahee simannaa taasisaa ture. Haa ta'u malee uummanni jalqaba waliigalticha faarsaa fi deeggaraa ture. Boodarra guyyaa 3 booda gareewwan waliigalticha morman mul'achuu jalqabnaan hiriiricha gara balaaleffannaa fi mormiitti jijjiiru lammiilee Itoophiyaa addatti immoo uummata Oromoo miidhuu jalqaban jedhan. Akka obbo Ibsaa Alishoo Habib jedhanitti hiriirichaan booda bakka Oromoon baay'een qubatutti xiyyeeffatanii qabeenya isaa saamuu fi mana jireenyaa isaa ibiddaan barbadeessuu madditti miidhaa fi yaalii adda addaa gochaa turan. Magaalaa Hargeysaa keessatti manguddoo umurii waggaa 70 fi daa'ima umurii waggaa 12 tokko irratti miidhaa qaamaa geessisuun mana yaalaatti yaalamaa jiru. Hojjettoonni mootummaa Somaalilaand gochicha balaaleffatan fedhii isaaniitiin hojii gadi dhiisaa jiraachuun ibsamaa tureera. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee sana Somaalilaand waliin mallatteessuun walabummaa biyya keenyaa cabsuudha kan jedhu mootummaan biyya Somaaliyaas waliigaltichi akka diigamu gaafachuu madditti uummanni Somaaliyaa biyya keessaa fi biyya alaatti argaman walabummaa biyya isaaniitiif akka dhaabbatan hubachiisuun bakka argamanitti waliigalticha akka morman dhaamsa dabarseera. Pireezidaantiin biyya Somaaliyaas deeggarsa argachuuf gidduu kana gara Eertiraatti qajeeluun pireezidaantii biyyattii Isaayyaas Afwerqii wajjin mari'achuun kan hubatame yoo ta'u pireezidaantiin Ijipti dhimmicha ilaalchisuun dhaamsa gidduu kana dabarsaniin aantummaa biyya Somaaliyaatiif qaban ibsuun tumsa barbaachisu hunda Somaaliyaa bira dhaabbachuu isaanii yoo mirkaneessan miidiyaalee irraa hubatamaniiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Raadiyoonii Dirree Shaggar.